Yoo inni haala kanaan itti fufee mucaa kana gara ofiitti hin fudhatin mubaarik maal jedhe jedha nagaatti. Wanti tokko hin godhamu mu beekun hin ta'u amantaadhuma siitiin jiraatti na amani. Wal jaallannaa saarraa ati sabantaa keetiin ansiin baay'imanotis ineen baay'imanote. Akkas. Pa waan haaraa nu fidan uummatoo. Ta'eera. Mubaarik ergaa Mubaarik dabarsa gaa dhageessaniittu an baasee dubbachuun dide garuu. Waan Mubaarik baase kana natti illee mul'ateera dhugaa dubbachuu fi mubee wanta tammette sirriitti akka nama akkana eenyu keessatti ilaallatu ta'ee gadi ilaallatti mul'ate garuu an baasee dubbatu. Tokkummaaf Mubaariktu jedhani jechuun awwaleef saaraa jedhanii miti. Innamma jala gangalataa jira fi galee mataaraa saara akkasii hojii isaa. Kondom. Akka nama xonqaayii dalaguutu gaggalata yeroo gaggalatu. Egaa amma maa inni as amantaa keetiin anis amantaa kootiin jaalalli keenya taa'u garamitti deemaa isa jedhu immoo think of think jedhee jaalalli gara jaalalaatti deema ka'eessa deema. Dubbachuun dhiise malee waan nama Mubaarik darbatee keessuun natti mul'atteetti baay'een keessatti of arge garuu dubbanni ani nan dhiise beektu. Namni gargaaree immoo geggeessaa godhanii ni beektaa ammas tokkummaa. Ijoolluma keenya kan islaamaatu geggeessaa godha. Maaliin amma mucaa dhaqanii inni silaa karaa barbaadaa mucaa dhaqanii tuttuqaa jiru komentii cuftee taphataadha jirti sheexantichi maal argitee jedha galee argitee ijoollee keenya jedha cunqurfamaa deema namni gargaaree mu geggeessu ijoollee keenya islaamaati. Mubaarak maal jedhe jedha. Kanaa jennaan alaa kun gorsa gaarii arrabsuu adhiisanu tuttuquu adhiisanu. Mubaarak maal jedhe kan gargaaree ilaa mucaan kun yoo deemte ijoolleen arrabsaa jirtan maqaa islaamaatiin itti gaafatamaan isinii malee wallahi itti gaafatamaa. Callumeedhaa jaallalaan arrabsinaatu. Ilmoon durbaa keessattuu gaafa guntu tabaafte. Assalaamu alaikum. Nan qabinaa manaaman. Boolla bidatan galeetti yoo barbaadde boo. Anis kana fayyadamee dhaamsa tokko hin dhaama. Arrabsuun bu'aan qaba. Anis akkasiin arrabsamtu hin barbaadu. Dhuguma ni makan. Namni kamiyyuu arrabsuun bu'aan qabu bu'aas hin buuftan jiru. Akka dandeessan komentii gorsaallee barreessaa yoo dandeessan malee akka yaada tokkummaatti. Arrabsuun bu'aan bu'u tokko akka hin jirre hundi keessanuu. Gorsuu yeroo jedhamu qooyi waan sitti himu. Tokko qooyi. Amma angeemii taphataaroo waa'ee amantiitii fi waa'ee keenya maaltu walitti fidee? Elaamee. Waa'ee amantiitii waa'ee. Abboon ammadde bitiyaan tokkummaa ijoo intala simbira jirtu sana baasuu keessaniif kabajame galatoon. Isinis awwaleen isaarraan kabajuu keessaniif ulfaadha. Saarru nan sodaatiin ilaalatti yeroo dhufee yoo si bilbilellee mubee annageenyu masi gaafachuu wallaahi on si dawwales. Jala kaasuun ni sina tana. Si yaada. Si galee dhageessee mubee deemiirra hin jira jedhe yookiin immoo. Maaliin dhiisoo? Masalah. Syariah ada oleh sini dah. Tidak. Okey. Kalau kali abad dah spesialis yang berbadan hamad dah. Yang berbadan. Demokrasi. Hai bye. Ciao. Bila pun besar dah. Oi mube. Oi. Wan gatu ko dubada. Mubarak kuni dugaan dhugaadha siyaa miidhu siyaa fayyadu waan fedhe siyaa godhu anarra nama iyyurra kasi fayyadu kasiif ta'us aga fedhe si jaallachuu danda'a aga fedhe si qabuu danda'a garuu amma Mubaarikis si fayyaduu sin danda'u si qaqqabuu sin danda'u si dubbachuu sin danda'u balaa wayii sirraa dhaamsuu sin danda'u sitti fiduu sin danda'u aga Mubaarik sitti fiduu balaa sitti fiduu yaa tokkummaa waan sodaa dhuban qaba gurbaa kana anu akkana jedheeni gorfadhee finfinnetti falqaq godheetti garagalte mucaanan kaleessa jimmaan biraa deeme halkan keessaa sa'aatii 10tti hororii taate kala eenyu natti dhee anu manaan mucaanan kaleessa biraa deeme mucaan falaqqa erga natti deebisee anaaf isii walitti buusu warabbal kaaba na sobee taana na sobee yaadatti awwaleni musibummaan awwalee
Obbolenas. Musiba. Sarara kun jaalladha. Musiba. Tilmaaman qabu. Nama akka nama siyaasa baratu. Ammallee warra amma waan amma faayitina kuttanii itti meexu muraga. Kanaaf amma danda'ame dhagee Mubaarakiin maaliif si fayyada. Mubaaraki nama badaa ta'uu danda'a. Gaarummaa Mubaaraki dubbachuuf miti keessatti namni waa namarra barbaada. Yookaan Mubaarakiin faarsuu miti. Garuu saaraadhaaf ana afaaniin sopheen sii quuqamas taa'een si iyyuu danda'a. Garuu rakkan naana shamsiin hin jedhu. Namni biraa isa kubasa. Shi. Majet. Mubarak irraan fagaatinii siin jedhe naada walii. Fagaachuu wayiin jiru ana miskaana wanti waa'ee keetii irratti dhimma kee irratti. Qoy sababii. Rakkoo kee irratti naanaasee ishee anaan mubee rakkoo akkasiin qaban. Ani sababii deemuun dhufe miti mubeetu na fuudhee dhufe miti kana beekaa. An kanaafani waan karoora kootiifan hin taaraa isa geemii taphachuu nan dhoowwuun jedhe malee waan anaaf isa gidduu jiru. Akkasitti mubee waa'ee koo galchuu jedhee. Annan dhaaba waa'ee ispoonsara keessi taamaa jiru yookiin waa biraa biraa jechuun galu na beektamti abshir. Abshir. Karoora kootiif hin taara malee. Inni dabalataa kaayyoon namaa tokko sitti maalin ta'e. Taara. Kabajamoo warri achi jirtanus nama wayiiti abbaa ta'e hin beeku barri rukutamee bakka jiru eessa jiraattaa jennaan bakka kanaan jiraadha jennaan lakkoofsi mana keetii mee kanaan jedhe lakkoofsi mana kootii akkas jennaan kana hojjetee naa fide naa erge abbaan taate akka carraa ilaalaa jiraachuu dandeessa dhugaa hedduu galatoomne naa jiraadhu dhuguma ati as deebisi beeku ani ija kamiin laalte jechuu barbaade ta'u waliif saaraa waliin taphachuu jira walitti dhufeenya cimsaa jiru baay'ee sana ija kamiin laalte. Obboleesso gaaffii bareedaadha. Ana moo isa jalabbade isaa kun nyaadha. Itti fufi deebi'een jira itti fufi. Obboleesso walitti dhufeenya jarri miidiyaa irratti qaban kana miti keessaan yoo wal quba qabaatani ani waan na laallatu qabu kana booda. Maaliif ansaarraa miidiyuuma dhawween miidiyaadhuma waan jedhamu dhawwadheedha kalmatti. Saarraa miidiyuumti hin ta'uu jennaan maal abbaa isaasi dhawwaa ofii isaatii shaqqalataa ofii isaatii hojjetataa ofii isaatii giiftii ammaarrataa si dhawwaa jedhame yoo kana naananii anuu doolaara 100 obboleesso torbeetti argataa jiru yoo kana naananii guyyaa lammaffaa siin geemii jammartetti tiktookii siirraa fuudhee laayiviitti seeni asuma taa'e achumaan irraa darbateesi kolfaa turtan hundi keessanii yeroo nani bakka birii dhaqu doolaara 120 jira akkana rabako waaqa taabee lamaa jettee mucaan dhugaasii jedheen dhiise boole jajjabeessaniif. Kanaaf adeemsa siifan walii gidduu jiru ati nan ilaallatu jettee ta'a ofiidha wal jaallatanii wal dhiisanii nan ilaallatanudha yaadni kee. An tokkummaa Anamma isa waa'ee jaad kan dhuunfaa Saara al tokko qoy Saara al tokko an tokkummaa wanti na dhibu waan namni jedhaanii jiru tokkummaa waa'ee geemii irratti qoy waa'ee geemii irratti giiftarri taphachiisu giiftara keenya giiftara kootu taphachiisa Saaraa yoo taphachiisan illee maaltu jara gubee jedhe taaptaabiin godhanu kooppi linkiin godhanu mubee jala ta'anii komantiidhaan mucaa mataa fuunaan komantii cufattee taphatti. Ijaan ilaaluu dadhabanii isaa namni gaariin namni laphee nagaa qabu sappoorti godhu ijaan qofa ilaaluu dadhabanii maraataa jiru tokkummaa. Oi sana dhiisaa wali suurakkoon qabu sana miti dubbiin asii maal kennee komatan kaase ani waan namni itti Mubaarakiin komatuun kaase waan namni itti Mubaarakiin waama Mubaarakii jedhu sanan kaase an sii galee Mubaarakiin qoy tokkummaa ani mana mubeen jiru wanti sii galuu qabu of ta'een of danda'ee jiraataara waan hin barne barbaachisu hunda godhadhee lammaffaa immoo ani inni kun dhimma dhuunfaa kootiiti qabadhee dhiisee amma maaltu rakkoo fidaa rakkoo wanta kana irratti fiduufi wanta mubee irratti kana rakkoo fiduu irratti. Sarraa buufteetta sarraa koo ittiin teetti tarsitee kana booddee. Yaa ana waan namni jedhu malee an kanan jedhu utuu anaatiin jedhu ani numan jedhus jechuullee karooran qabu san namni jedhu san dhaga'e san an gaafe malee waan jedhamullee miti. Waan Mubaarak kaase tokko ni dubbadhu waa'ee bilbilaa irratti. Mucaan kun yoo bilbila qabatte warri jedhaa turre naa qabne.
amma harkaa fuudhi mubee yoo deebine jenne nuti garbicha malee namaa miti jechuudha. Sini galee yoo immoo amma harkaa fuudhi jenne gaafa duraatti kenni jedhaa turre qabattu jedhaa turre amma immoo harkaa fuudhi jenne nuyyuu saree wayitii jechuudha nuyi dhuu qabu. Mubaarak kana keessatti ani dhugaadhee dhugummaa dhugaa dhaabbachuu qabna. Dhugaa dhaabbachuu qabna. Qoy bilbilli maaliif harkaa fuudhamaan jedhee an bilbilli. Hin fuudhamu jedhe saarraa koo. Hin fuudhamu giiftii koo. Hin fuudhamu. Waan amma raaddeemu. Giiftii ana. Qilleensa hojjetu gara aseetta dhugaa itti baafan rabsi taphaa. Okay gara yaadaatti gara deebi'u dhugaa tokko immoo baarikii ba'a. Dhugaa tokko hin ba'aaf. Mirga isheeti amma fakkeenyaaf nan jaalladhe hosii nuun jette hosii waleettanneeruma jette mubaarakiin rukutii dhowwe jechuun cubbuudha. Mubaarakiin dogoggoreedha. Mubaarakiin dhowwan. Yoo isin waleettanneeruma innaan mubaarak rukutee dhowwuun qabu itti duulee dhowwuun jedhu. Yoo isin walee waliin taphadeette mubaarak maal godha? Maal godha? Dhiisee jireenya isaa jiraachuu dandeessi. Harkaa miila taa'ee jechuu hin danda'u jechuudha. Akkasitti hubachuudha. Mubaaraktu maaliif gallakkise mubaarak maaliif gallakkise irratti akka koo irratti ani mubaarakitti murteessu afaanuu na qabdee kaate anuu gara kiyyatti bifa tokkos ta'e jecha badaa tokko jedhuun saaraadhaan awwaleedhaanis yoo fedhan wal jaallatan yoo fedhan wal dhiisan ijaanan ilaala. Wallaahi sani kiristaana ta'e sanni maal ta'e takkaan saarraa waleen naasee dhimmiyaan ilkaa fuudhe dhageessa miti dhimma walee miti garuu awwalee bira dhaqanii sirkii warra achumaan gadi ba'ee warra koonaa fidi isan natti kenne isanni kaana hidhee isatu natti gurgurate birrii haadhaa dhossuu jedhe wallaahi ani kaaniin awwalee akkamittan ilmi tola abbaa qabdu nama shari'aatti nama islaamaati yoo shari'aa guutuu dadhabu islaama tokko akkamittan intala abbaa qabdu ani ni kaa'edha inni achuma miira keessa garee yoo taale wanni inni naasofne hin jiru isatu saalfata malee inni saalfata wantan jedhee hin jiru waanuma jettu hin dubba inni garuu maal jedhameen bilbila harkaa fuudhee akkasii ati kiristaana taanaan jedhame lakkii bu'an sanaa miti kanuma. Mucaan jalaa dadhabsiifamni iddoo tokko mangaa bakka. Mubaarakti dubbate malee mucaan danuu hin dubbanne bare mubaarakti dubbate biyyan jirtu ati. Saaraan ga'u hin dubbatta.